Addunyaa tanarratti bakki qulqulluu fi keessoo fi itti dhaggeeffatanii abdii itti horatanii seenaa itti qoratanii haala gaariidhaan guutamanii tasgabbii itti badhaafaman masgiida rabbiiti. Masgiidni iddoo kamillee akka faayaatti barbaachisa malee farra bareedinaa jaamuudhaan diigamuu hin qabu ture. Ummata muslimaatiif caaltuun lafaa masjiida. Bareedinni fedhe bakka inni hin jirretti gatii hin qabu. Salamta sindaganne ummata muslimaa kan addunyaa mararra jirtan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh isinin jennam. Dhiyeenya kana magaalaa Shaggarii wajji wal qabachuudhaan masjidota baay'ee magaalaa Shaggar keessa diigamaa jiran ilaalchisuudhaan ummanni muslimaa qabsoo eegaluun isaa kan yaadatamuudha. Beekamuun ummata muslimaa sheekan biyyoota keessaa fi alaarraa masjida diigamuu ilaalchisuudhaan yeroo ammaan tanaatti iddoo garagaraatti hiriirri deeggarsaa garagaraa bahamaati jira. Ustaad Ahmadiin Jabal waa'ee masgiida diigamuu magaalaa Shaggar keessaa ilaalchisuudhaan barreeffama dheeraa tokko maxxanseeti jira. Mee masgiidni waa'ee magaalaa Shaggar keessaa diigamuu kun maal akka fakkaatuu fi Ustaad Ahmadiin Jabal waan inni qaama mootummaarraa ta'ee mootummaarratti arraan tana komii bal'aa dhiyeesse kana akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu faana bu'aa isin jennam. Magaalaan Shaggar masjidotaa fi musliimoota kan of keessaa qulqulleessu yoo ta'e musliimootaaf rakkina malee madda boonsaa ta'uu gonkumaa hin danda'u jedha Ustaad Ahmadiin Jabal barreeffama isaa irratti mata duree irratti akka kaayetti. Mootummaan biyyattii kan bulchu lammiiwwan bakka bu'ee maqaa lammiitiin akka ta'e hundaafuu ifaadha. Osoo kun ta'uu baatee aangawoonni mootummaa hunduu akkuma keenya lammii idileeti. Silaa mirga yookiin aangoo nurraa adda ta'e hin qabaatan ture. Biyyattiin kan waloo ta'uudhaan yoo mormame malee qabeenyinii fi carraan biyyattiin abdii hunduu kan walooti. Osoo akkana ta'ee jiru magaalota biyya keenyaa hunda keessatti yeroo maastar pilaaniin qophaa'u warra pilaanicha qopheessu qofa odoo hin taane hooggantoonni siyaasaatis hanga yoomitti masjida qofa adda baasanii pilaanii keessaa dagatu laata. Ummanni muslimaa akka lammiitti maastar pilaanii keessatti masjidonni karoorfamee dagatamuudhaan gaafileen muslimootaa masjidotaa fi hijaaba qofarratti daangeffamee akka hafu gochuudhaan gaafilee ummata muslimaa aarii kan qofa fakkeessanii sochiiwwan amantichaa gufuuleen kan guutaman taasisuudhaan tooftaa dhaabbachuu qabudha. Gaafiiwwan mirgaa bu'uura ta'an kunneen maastar pilaanii irratti masjidni asitti argama jechuudhaan osoo hin gaafatamin deebii argachuu qabu turan yookiin yoo gaafataman gaafiiwwan salphaatti deebii argachuu qaban turan. Haa ta'u malee musliimoonni biyyattii guutuu keessa jiran lafa masjidaa kadhachuudhaan yookiin maallaqa isaaniitiin lafa bitanii ibaadaadhaaf itti fayyadamuun yookiin sanarra kufee qabsoo fi dhiigaan qabsoo qabiyyee masjidaa gaafachuudhaaf godhamu keessatti musliimoonni humna nageenyaatiin ajjeefaman baay'eedha. Masjida argachuun yoo hin dhaabbanne mirgi muslimootaa ni kabajama jechuun hin danda'amu. Namoonni tokko tokko masjidonni seeraan ala waan ta'aniif diigamaa jiru nuun jedhan nama ajaa'ibam. Maqaan Yuudii fi maqaan Arabaa biyya fudhachaa jira. Maqaa kana yoggaa baafannu nuti Araba leellisuu fi miti. Warra kanaa fi fakkaattota isaanii kan nuti gaafannu masjidonni seera qabeessa jedhaman kam akka ta'an nuuf himaa kan jedhudha. Finfinnee dabalatee masjidonni waggoota 10 ol erga itti salaatamee booda carraaqqii fi roorroo meeqaan kaartaan akka kennamu eenyuu ni beekama. Masjidota gurguddaa akka Anawarii fi masjida Nuur yookiin Baniin Safar dabalatee kanneen bara Haayila Sillaasee irratti jalqabee Finfinnee keessa turanillee kaartaa kan argatan
bara 1990 keessa yeroo obbo Arqabee Qubaay kantiibaa magaalaa Finfinnee turanitti. Kanuma wajjin masjidoonni Anawar bara Xaaliyaanii kan ijaarame yoo ta'u, masjidni Nuur immoo weerara Xaaliyaaniitiin dura kan turedha. Masjidoonni kun qabsoo uummata musliimaa adda hin cinneen ijaaramanii waggaa hedduudhaaf achitti ibaadaa hojjetaa kan turan ta'us waggoota kurnan hedduu booda kaartaa seera qabeessaa argatan. Magaalota baay'ee naannawa lammiiwwan jiraatan keessatti bakka bulchitoonni maqaa ummataatiin aangoo qabaatanii jiraatan maastar pilaaniin itti yaadamee masjidota irraanfachaa kan jiran yoo ta'u, uummanni musliimaa naannoo sana gaafii lafa masjidaa isaan dadhabsiifnaan qabeenya ofii baasanii lafaa fi mana bituudhaan kanuma itti salaataa jiran masjidummaaf hin eeyyamamne jechuudhaan diiguun irra deddeebi'iin mul'achaati ture. Qorannoo fi yaadannoo baay'ee booda adeemsa seeraatiin lafa mana amantii biroo irraa baay'ee xiqqoo taate kennuun kana jechuun bifa loogiin guutameen akka waan namni isaan malee ijaan hin agarreetti guyyuma adii adeemsi tokkoof kaartaadhaan kennaniif immoo kaaniif ammoo hektaaraan kennuu dhaabbachuudha qabamu. Adeemsii fi hojimaanni loogiin guutaman kunii fi kanneen isaan fakkaatan hundinuu qabsoo yeroo gabaabaa giddugalaa fi dheeraa masjidnii fi uummanni musliimaa godhuudhaan malatti jijjiiramuu hin dandeenyedha. Masjidoonni har'a seeraan ala isaan jedhan kunneen halkan tokkotti ijaaramanii bulan osoo hin taane inumaayyuu osoo uummanni fi mootummaan beekuu hawaasni musliimaa waggootaaf itti fayyadamaa turanidha. Yoo xiqqaate ijaarsi magaalota haaraa magaalaa Shaggar jedhamu bifa haaraa fi karoora haaraan waan karoorfameef akka karoora haaraa magaalichaatti bakki kun masjidaaf osoo hin taane kaayyoo biraatiif qophaa'ee waan ta'eef inumaatu pilaanichi masjidaaf akka mijatu gochuudha malee akka tasaa ka'anii masjida diiguun sirrii miti. Bulchitoonni magaalaa Shaggar akka karoora haaraatti bakki masjidaaf isiniif qophaa'e kana jedhanii bakka bu'aa dhiheessanii mariif wal hubannoodhaan ijaarsa magaalichaa keessatti masjidni akka ijaaramu godhanii dubbii fixuu hin barbaanne. Wanti isaan qabatamaadhaan hojjechaa jiran amantichaa fi muslimootaaf kabaja xiqqollee osoo hin agarsiisin masjidota diigutti seenan. Gaafa haala kanaan hubattuu fi yeroo qabatamaanis sochii nama gaddisiisu kan masjidota hedduu magaalaa Shaggar keessa jiran jumlaadhaan diiguudhaaf godhamu ilaalte dhimmichi gaafii seera qabeessummaa osoo hin taane namoonni manneen irraa diigamaa jiran irra caalaan musliimoota ta'us ilaalcha keessa galchuudhaan dhimmichi shira masjidotaa fi musliimoota magaalaa Shaggar keessa qulqulleessuudhaaf godhamaa jiru jala fakkaateeti jira. Kana galmaan gahuun dachii Itoophiyaa keessatti gonkumaa waan hin yaadamnee fi magaalaan Shaggar masjidaa fi musliimoota of keessaa qulqulleessuuf murteeffattee yoo itti fufe kun hin ta'u. Uummanni muslimaalleen callisee ol garagalee mana isaa hin bulu. Qabsoon qabsoo diddaa gabrummaa kan durattiitti deebiti malee dhugaa rabbii kun hin ta'u. Magaalattiin hawaasa muslimaa walakkaa biyyattiitiif rakkina malee madda boonsaa ta'uu gonkumaa hin danda'u jechuudhaan Ustaad Ahmadiin Jabal barreeffama dheeraa kana toora miidiyaa hawaasa isaa irratti